Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee keenya har'aas irra deebi'uudhaan gama barnoota keenyaa dhufnee jirra jechuudha. Kun ji'oogiraafii kutaa 10ffaadha. Yuunitii sadaffaa paartii afuraffaa isaati jechuudha. Kanaaf barattoonni gartee chaayinaalee keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan akkasuma warreen duraan maatii chaayinaalee keenyaa taatanis like share obboleeyyan keessaniif godhaan isiniin jaa. Kanumaan gaa ji'oogiraafiin kutaa 10ffaadha. Yuunitii sadaffaa paartii afuraffaa isaa maalirraa kaana? Main types of soils and the minerals resource in Africa kan jiru jechuudha. Kanaafuu type of soil keessa ijoo kan ta'an kan Afrikaa keessatti baay'inaan akkasitti gartee large area cover godhanii jiran kami kan jiruu fi mineraalota Afrikaa akkasumatti fi gartee resource mineraal qabeenya uumamaa albuudota Afrikaa kan jiru bal'inaan yuunitii kana keessatti paartii kanarratti ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf yuunitiin kun natural resource Afrikaati waa'ee gartee natural resource of Africa watarii soilii akkasumatti gartee vegetationii fi animaalota gartee kan laallu jechuudha. Kana keessaa amma types of soilii irratti hogguun fi ilaallu jechuudha. Soil is a complex mixture whether minerals organic or inorganic compounds living organisms airs and water ja kana jechuun yookaan soil jechuun is complex mixture yookaan mixture makaa yookaan complex mixture weather mineraalota albuudota yookaan gartee mineraalota qilleensaa kan jennuun kanneen akka organic and the inorganic compound gartee organic compound fi gartee kan lubbuu qabanii fi warreen lubbuu hin qabne ta'an jechuudha. Living organisms kan lubbuu qaban air kanneen akka qilleensaa water isaan kana complex mixtureota gartee isaan kana jechuudha. Makaawwan isa kanaati biyyee jechuudha. Soil is a product of their interaction yookaan product isaan kanaati. Isaan kun walitti dhufuudha yookaan jechuudha. This is a forming of the process as a dependent on those interaction gartee processni soiliidha kan itti raawwatamu dependent isaan kun gartee walirratti depend ta'uudha jechuudha. Isaan kana irratti hundaa jechuudha. Depend on the interaction wal fudhannaa isaanii irratti hundaa. The process of the generally significant up to the 2 meters below the ground surface gartee processni kun kan adeemsifamu irra gad karaa lafa jalaatti gartee meetira takka hanga lamaa jidduutti processni kun gaggeeffame biyyeen foormi taati jechuudha. Kanaaf the materials below this is deep is known as soil partner materials jennaan materiaalota yookaan gartee diippii kana gadi irra gadi fageenya kana jala jiru kana maal jennaani permanent parent material yookaan gartee soil parent materiaalota yookaan gartee qaama biyyee ta'an jennaan jechuudha. Qaama soilii ta'an jennaan. Soils has as numbers of the key environment keessaa wantoota ijoo qabdi social akka gartee hawaasummaa economic functions bu'aawwan gartee economiidhaatiif thus are the vital of the life of the gartee vitalidha jechuudha yookaan necessary yookaan barbaachistuu kan taate jechuudha jireenya lafaa irratti biyyeen jechuudha. Kanaaf is the supplies waters and the nutrients plants gartee akkasumatti supply tan gootudha plantii and the new supplies tan gootu watariidhaa fi nutrientii gartee albuudota lafa keessa jiran tan dhiheessituudha eenyuuf biqiltootaaf jechuudha. Kanaaf at the same time soils is the protect soiliin akka eegumsaatti itti ni fayyadamna. Water supplies akka dhiheessii bishaanitti storing and the buffering transformations of the pollutants jennee yookaan gartee akka gartee story akka kuufamaatti jechuudha biqiltootaaf jechuudha protecting water supply by store godhuudhaan buffering and transport pollutant godhuudhaan gartee biyyeen barbaachisummaa hedduu albuudota biqiltootaaf dhiyeessuudhaaf watarii gartee dhiyeessuudhaaf guddina isaaniitiif growth isaaniitiif barbaachistu tan taate jechuudha. Kanaaf soils is a medium that is enabling medium akka jiddu galaatti kan nu gargaarudha. Use of the growth of or food guddina yookaan gartee growth our food soorata keenya natural fibers and the tibers yookaan gartee bineeldotaa fi gartee natural fibers and tibers and support to wild life habitatidha jechuudha. Natural fiberoota kan jennuun gartee wantoota uumamaan jiran kan uumaman soorata irraa argan nutillee dabalatee our food nullee dabalatee and the tibers and it is support kan godhu jechuudha. Isin kun tiibarii fi fiibarii fi tiibariin jechuudha kan gargaaru jechuudha akka soorataatti
namaa fi wildlife bineensota bosonaa kan gargaarudha jechuudha. Soil is also the habitantidha. Akkasumatti gartee iddoo jireenyaati. That is a proof it is the raw materials. Raw materialonni gartee ichi keessatti argaman proof tan gootu isidha. Preserve akkasumatti the past history and reduce the risk of the flooding akka nu gootuuf yookaan gartee preserve that past tan nu eegdu jechuudha. History yookaan past history yookaan seenaa darbe jechuudha. Reduce the risks akkasumatti gartee riskii filuudiidhaan dhufu yookaan dhiqama galaanaatiin dhufu tan xiqqeessituudha. Maal jechuudha growth of plant godhuudhaan biqiltoota irra gurguddisuudhaan kanaaf hogguu lafa hidhan booda akka biyyeen hin dhiqamne akka galaanni hin dhiine filuudiin akka lafa hin dhiine kan gootudha. Without soils is plants we do not functions gartee bu'aa tokkollee hin qaban yookaan faayidaa tokkollee hin qaban jechuudha. Soiliin alatti pilaantiin jechuudha. Kanaaf biqiltoonni faayidaa qaban is a very diverse soils is types and qualities gartee Afrikaan gartee very has diverse soilii biyyeewwan garaagaraa qabdi qulqullina isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. While many areas where the naturally is the productivity soil naturally productivity soil yookaan aeriyaan tokko gartee productive so large area of Africa have the several limitations of the growth crops because of its soils are too shallow, too wet, too dry, or low nutrients. Kana jechuun while many African naturally African naturally when you Africa produce the soil large areas of the Africans as several limitation adda addaa qabdi ta'ullee garuu Afrikaa tana keessatti biyyeen hanqinoota adda addaa qabdi. Hanqinoonni isin qabdu sun ka akkami jennee haalaallu jechuudha. Limitation growth of the crops kan qabdu soils is shallow gartee biyyeen irra gubbaarra gara jalaatti dhagaa tan taatee fi to wheat hamma jiidhina siitii fi to dry gartee lacking of the nutrient qabachuu hamma goggina siitii fi hammi nutrient albuutota isiniif keessa qabdu xiqqaa waan ta'eef growth of plantiidhaaf limitationii qabdi yookaan hanqina qabdi jechuudha. Kanaaf this is the difference in the soil types and the qualities are mainly due to the variations of the climates of the continent. Kana jechuun in the soil types qualities and the main due to the variations those difference in the soil type yookaan garaagaronni type yookaan quality biyyeen lafa tanarra jiran kun are the mainly due to the variations of the climate continent ittiin garaagarummaa qaban qilleensaatu dhiibbaa irra godha jechuudha. Kanaaf for example climate of Africa leads to significant barbaachisaa kan ta'edha qilleensi Afrikaadha variation adda addummaa yookaan biological activity adda addaatiif barbaachisaa kan ta'edha. And the availability akkasumatti jijjiirama essential nutrients barbaachisummaa gartee albuudota lafa keessaati barbaachisaa kan ta'edha. In hot iddoo ho'atti dry regions iddoo gogatti the most of productivity agricultural soils are the found along the major rivers valleys or around the woods or the oases kan jennuun gartee iddoo gogaa ta'e yookaan iddoo ho'aa ta'e keessatti Afrikaa keessatti gartuudha. Biqiltoonni yookaan gartee iddoon gartee wanni itti gaggeeffamu agricultural inni itti gaggeeffamu iddoo laggeenii iddoo found in the major river iddoo laggeen jiranitti bikka lafa ho'aa fi lafa gogaa ta'etti akkasumatti naannoo galaanaatti gaggeeffama jechuudha. Therefore is mainly Africans farmers traditionally maintaining the soil features of the practicing shifting cultivations or the applying minerals fertilizers on the farmland. Kana jechuun yookaan gartee Afrikaan jechuudha. Akkaataan isin itti maintain gootu haala qonnasii haala agriculturalisii akkaataan itti maintain gootu maal jechuudha it is conserve godhuudhaan traditional methodii fayyadaman jechuudha. Shifting cultivation biqiltuu takka gartee lafa takka waan haarii amataan shift goone qotuudhaa fi akkasumatti gartee shifting partitionidhaaf cultivationiidhaafis applying mineral fertilizer apply godhuudhaan fertilizerota adda addaa fayyadamuudhaan kanneen akka gartee mala aadaa traditional kan ta'e jechuudha compost fayyadamuudhaan maintain godhuu dandeessi jechuudha gartee kana jechuudha sirna qonnaas jechuudha based on the areas they covered the major soils of the Africans are the soils gartee based on the areas the covering major types irra caalaan isaanii cover kan godhan irra laabbachuudhaan biyyeewwan Afrikaa keessaa gurguddoo laallaa jechuudha hedduu xixiqqoon gurguddoo laalla gurguddoon isaanii arana soils kan jennuun leetoo soils kan jennuun fi akkasumatti gartee kaambii soils kan jennuun farraa soils and the maaltu jira jechuudha kalka soils kan jennuun jira jechuudha arana soils leetoo soils kaambii soils farraa soils and the
Kaalkisols kan jennuun jechuudha. Akkaataa guddina isaa irratti distributions of kaaraakterii qaban isaan kun amala mataa isaanii gaddaa kan danda'e qaban inda soils as discarded below asiin gaditti bal'inaan laallaa jechuudha. Kanaaf asii gaditti bal'inaan laalla haala biyyee kanaa jechuudha. Kanaaf arana sols kan jennuun jechuudha. Akkaataa gartee wanta isaanii irratti hundaa'uudhaan parsantii irratti ogguuniif ilaalle ilaalama fakkeenyaaf asitti ogguuniif ilaalle guddaa keessaa furan jechuudha. Karra guddaa maajoriin kam jechuudha kana jechuudha. Itti aanee akkasitti kan jiru parsantii kudha takka parsantii farraa sols kan jiru liitoo sols kan jiru jechuudha. Liitoo sols asuma ilaallee murteessuu dandeenya jechuudha. Liitoo sols kaalsoo solsiin kun ola parsantii jaha qabudha jechuudha. Farraa sols kan parsantii kudhan qabudha jechuudha. Liitoo solsiin kana jechuudha parsantii kudha torba kan qabudha. Guddaan arna solsiin parsantii 22 kan qabu jechuudha. Chaartarii kanarraa ilaallee adda baafachuu dandeenya jechuudha. Kun barreeffamni chaartar shows that the share of the major soil group nu agarsiisa. Afrikaa keessatti refers to the group of the occupying the 1% are less xiqqaa kan ta'edha jechuudha. Afrikaa keessatti 1% kan qabu isa xiqqaa kan ta'edha jechuudha. Innis akkasumatti gartee 1% isa xiqqishaa jechuudha. Bakka sanii gadi hin hafne jechuudha. Asirraa 1% kan qabu jechuudha. 1%, 2%, 2% xiqqaa isa xiqqaa jechuudha. 2%, 3%, 5%, 4% jee akkana jiru jechuudha. Raankii isaaniitiin kan kaa'udha jechuudha. It have been combined as others. The total areas comprise some of the 30 millions of the square kilometers, about the 20% of the global soils covery gootee Afrikaan argamtii jechuudha. Tun chaartii ilaaltaniitu marraa adda baafachuu jechuudha. Kanaaf arana sols kan jennu jechuudha. Kan ogguunaaf laalluu haalli isaa kame maali arana solsiin kun gartee taayipii isii keessaa guddaa kan kafar godhee argamu parsantii 20 fi takka immoo 22 kan kafar godhee argamu jechuudha. Parsantii 22 kafar godhee kan jiru jechuudha. Kanaaf arana sols is easy erodibly and the sandy soils with low waters and the nutrients holding capacity for Latin iron kan gartee easily eroded salphatti biyyee dhiqamuu danda'u jechuudha. Arana soils is easily eroded biyyee bakka salphatti dhiqamuu danda'udha. And the soils low waters kan qabudha jechuudha. Bishaan xiqqaa kan qabuu fi nutrientiin isaa low nutrientidha. Afaan bishaan xiqqaa fi gartee harma albuudotaatis xiqqaa kan qabudha. Capacity xiqqaa kan qabudha. Bishaan of keessa qabachuu hin danda'u. Wanta nutrients qabachuu hin danda'u jechuudha. Arana sols kan jennuun kun. Kanaaf the formulaatiin laatiin irraa kan dhufe yooniif ta'u gartee laatiin irraa dhufe maal inni miniingiin isaa jechuudha. Aras jechuun kun jechuudha. Laatiin aran jechuun kun irraa dhufe miniingiin isaa maali saandis jechuudha. Waan cirracha jechuudha. Kanaaf inni kun keessatti bishaanis qabachuu hin danda'u. Gaddi isa saandiidha waan ta'eef jechuudha. Cirracha waan ta'eef akkasumatti nutrientis low capacity hold godhuu hin danda'u jechuudha. Of keessa qabachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf inni kun biyyee cirrachaati jechuudha. Parsantii 22 arguugee kan argamu ardii Afrikaa arana soolidha jechuudha. Kanaaf arana sols is developed the result of is stained it is big to the original position isa gadin dhiisu ni ta'a developed result of the site dha qaba waan big jechuudha to its original position isa san ichuma ta'a jechuudha not having to be moved in deemu weathering of qilleensa jechuudha weathering of the quartiles reaches parent minerals or the recent deposit of sands dense in the desert and beach ja kana jechuun weathering haala qilleensaatiin quartiles ta'a yookaan akka ji'aatti walitti kuufama jechuudha akka gammoojjii saharaa keessatti laallisan jechuudha yoo tokko faa keessatti ni jira wanti quartiles ji'a fakkaata jechuudha partner materiaalni isaa wanni ogguu walii qaba jechuudha in the replaced deposit hi kuufama biyyeen kun qilleensaan jechuudha sandis cirracha kun dances desert akka the beach dhaa fi sandi akka gammoojjiitii fi akka biichii galaanaatti jechuudha akka ji'aatti there are among the most extensively soil types in the world are the dominant soils of the African akkasumatti gartee there are among of the biyya addunyaa keessaa guddaa ta'ee fi akka Afrikaatti parsantii 22 ardii tana haguuguudhaan isa guddaa ta'edha jechuudha. Manaf the Kalahari sands in the largest bodies sands of the earth the Kalahari sandin waan cirracha Kalahari da largest body sand of the earth kan akka addunyaatti fi gartee biyyee gammoojjii Saharaati jechuudha bakka waan gammoojjii Kalahariiti jechuudha gammoojjii keessatti argamtu yeroo jechuudha biyyoon arana sool jennuun tun jechuudha
Kanaaf soil formations is often is limited by the low weathering areas. Akkasumatti galtee soil formationiin bikka tanatti qilleensaan uumamu xiqqaadha. If the vegetation has not developed, vegetation yoon if hin guddanne they can be prone to winds, erosions ittisuu hin dandeessu. Maaliif jechuudha they can be yoon if gartee has not developed they can be waan if vegetation ichitti hin guddanneef qilleensaa fi bubbee ifirraa dhorkuu hin dandeessu. Hence the vegetation is the accumulations of organic and materials clay band or the formations of humans aluminum complex can occurs gartee formation in sida vegetation vegetated ogguun vegetation in jiru the accumulations of organic materialonni adda adda walitti qabamne organic material clay bands or formations of humans aluminum complex can occurs ni argama jechuudha vegetation fi gartee organic material in jiraadhaan biyyeen clay bands biyyeen supheedha jechuudha formita jechuudha humans aluminum complex kan occurs ogguu kana humans aluminum gartee ni argama jechuudha ogguun fi biyyeen uumamte jechuudha leptosol kan jennuun jira jechuudha leptosols is the shallow gartee is the second largest of the African continent is covering by covered of the 70% of the earth's continent of Africa gartee haguugee kan argamuuniif ta'u it is a shallow soil over hard rocks gravelly yookaan or gravel material dha jechuudha leptosol tan jennuun biyyee lama faaratti argamtu tun gravel dha yookaan gartee biyyee shallow gubbaarra jechuudha shallow soil dha jechuudha over hard rock dhagaa jabaa gubbatte jechuudha or gravel materialota yookaan gartee gravel sogguneef jennu materialota gartee dhagaa amma dhagaa materialota dhagaa jalatti dhagaa jabaa gubbatti shaalloo gubbarratti tan argamtu jechuudha biyyee dhagaan ammoo gara jalaatti ammoo maal jechuudha dhagaa jabaatu jira jechuudha it is from the Greek irraa dhufe maal inni leptos jechuun kun tiin jechuudha yookaan biyyee xiqqishoo jechuudha xiqqoo taate tan argamtu jechuudha leptosol shaalloo soils over hard rock dha leptosoliin biyyee gartee soil over the hard rock yookaan dhagaa jabaa gubbatti argamtu every gravels yookaan yeroo mara jechuudha materials or the high crocos and the deposit tan qabdu jechuudha is a very gravel jechuudha dhagaa gartee leptosoliin shaalloo biyyoo gubbaarraa taate soilii gubbaarraa taate hard rock gubbatti argamtu the very gravels materials or high calcareous deposit tan qabdu jechuudha because of the limestone is the prodogenetic development and the leptos have the weakness soil structure jechuudha kanaaf maal jennaan jechuudha because is limited tan taate jechuudha paleogenic development yookaan gartee rakkoo tan taate jechuudha pedogenic jechuun tan rakkina guddaa qabdu development of leptosoils have weakness waan qabduuf development adda addaatiif hin taatu jechuudha soil structure qabdi jechuudha weakness of soil structure caasama biyyeetuun qabdu tuninumaatu badduudha tunis gartee biyyee gartee weakness soil structure caasaa biyyee takkallee hin qabdu jechuudha kanaaf leptosoils across all African over especially mountains of the desert regions whereas hard rock is exposed or come too close to the surface and the physical destruction of the rocks due to the freeze that are the heart heating cooling cycling are the main formations of this process it is ja kana jechuun maal jechuudha leptosolin across ni argama all of our African especially mountain iddoo mountain desertii akkasumatti mountain dhaa fi iddoo gammoojjii where hard rock bikka dhagaan jabaan jirutti comes to the close to the surface and the physical disintegrations of rock due to the freezing gartee dhagaan qorruu fi and heating gartee hoo'uutii fi qorruutiin cooling cycliin gaggeeffamuudhaatiin qorrinnii fi gartee hoo'inni dhagaa jettutti gaggeeffamuutiin kan dhogu dhagaarraa kan tolfamudha jechuudha guutummaan guututti iddoo dhagaatti tan argamtuu fi iddoo maawunteeniitii fi iddoo dhagaan jaban jirutti tan iddoo deezertii tan argamtu taate yeroo inni dhagaan firiis ta'uu fi yeroo inni dhagaan hiit ta'u ifa adduutiin dhagaan oguuniif caccabee dhagaarraa tan uumamtu jechuudha isiin tun Afrikaa keessatti it is cover 17 African percentii haguugdee tan jirtudha jechuudha kana jechuudha isiin kambisols kan jennuun jira jechuudha kanatti aanee jechuudha the third largest of the African soils kan jennuun jechuudha akka sadaffaatti kan jiru jechuudha kambisols kan jennuun is the soils that is only the moderately developed account of the limited age kan qabu jechuudha yookaan gartee soilii gartee moderately ta'e kun akka gartee kaan rice gartee moderately dha jechuudha sorry moderately kan ta'e jechuudha rakkoo teknikaatis moderately kan ta'e jechuudha inni kun ammoo moderately only the developed account of the limited age
gartee inni kun kan gartee biyya jiddu galeessaa jechuudha accounting isaa jechuudha yookaan limited age kan ta'u jechuudha kan ageedhaan daangeffamu for Latin Cambiar kan jirurraa kan dhufe jechuudha. Cambiar change jechuudha jijjiirama jechuudha kun ammoo amalli isaa asii gaditti maal jaa Cambisols are the young soil jennaan jechuudha karaa gabaabaa. The young soil Cambisols are young soil waan biyyee gartee dargaggeessaa akka jechuuti jechuudha. Young soil hogguuniif jennu biyyee gartee oomishaas kan jechuudha. General lacking of the district horizonii tan hin qabne jechuudha. Is the Cambisols exhibit is only slightly jechuudha. Hanqina yookaan evidences of soils forming process of usually through the variations in the color adda addaatiin uumamuu hin qabdu tun jechuudha biyyeen. Maal jechuudha exhibit is only slight hanqinni isaa xiqqaanya hin qabdu jechuudha evidence xiqqaadha jechuudha ragaan yookaan soilii tanaa formations uumamuun si process of the usually through the variation kararidhaan kararoota adda addaatiin uumamuun siidha xiqqaadha jechuudha. The formations of the structures of the presence of the clay mineral formations of the clay mineral informations of the formations of process of usually through the variations of color formations of the structure in which asansi uumamuun presence of the clay mineraalota irraa kan uumamu jechuudha. Mineraalota yookaan gartee suphee ta'an jechuudha. Those are the extensive through the Africans countries percentage kudhata kan gartee qaxxaamurtu yookaan ardii Afrikaa guutuu jechuudha. Of soils of the continents biyyi ardii tana jechuudha. Typing soil jechuudha. It is can have to varied characters of depending on the natures of the parent materials mineral material terreen irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Isiin tun maal jechuudha? It have varied character qabdi amala adda addaa qabdu. Depending on the natures amala isii irratti hundaa'uudhaan the parent material chemical climate parent material climate and the terreen yaadii isii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Yookaan gartee amala kilaayimeetiidhaa fi amala gartee dhiibbaa isiin gootu irratti hundaa'uudhaan isiin tun kaaraaktarii mataa isii kan danda'e kan qabdudha. Farraa soil is the fourth largest of the African continent soil jennaan jechuudha. Isiin tun maal strongly dha isiin tun ammoo tun maal jenna takkaffaa irratti wanni jennee biyyeen aarna soolidha jechuudha. Is simply eroded in the law of the nutrient and water dha jenne. Tan lammaffaadha ammoo tan gartee leptosol tan jennuun jechuudha. Wanni isiin qabdu leptosolin is the shallow soils of rock dha jenne. Tan sadaffaadha ammoo is the moderate dha jenne. Tan afraffaadha ammoo is a strongly soils with the low nutrient tan qabdudha akkasitti hubattanii low nutrient tan qabdudha jechuudha. Hammi biyya isiin qabachuu dandeessu jechuudha. Soiliin tun is strong weathered tan taatedha. Humna qilleensa jabaa fi soils with the low nutrient dha tunis holding capacity isiin yookaan gartee if keessatti qabachuudhaaf qabdu albuudota xiqqaadha. For the farem kan jedhuu fi elem kan jedhu kanarraa farem jechuun akka afaan laatinitti aaron jechuudha. Andase alem yookaan alem jechuudha. Akkasumatti alem aluminium jechuudha aluminium jechuudha fi aaron jechuudha. Soiliin tun Farra soils is widespread in the central east of the east southern African cover. Farra soilin widespread jennu bal'inaan yookaan central and east African southern of the African continent tan agartee central jiddugaleessaa fi southern Africa cover gootee tan jirtu percentage kudhan the soils of the African mostly associated within the high rainfall irra caalaansi waqtiiwwan roobaatii wajjii wal qabatte and very tertiary and the surface they are strong leached soils that have lost nearly of their weatherable minerals over time jechuudha. Kana jechuun most associated isin irra caalatti kan wajjii wal qabattu high rainfall yegguu roobni iddoo roobni gaan jiruu fi very old tan taate jechuudha. Roobaan tertiary tan jennu yookaan it is land surfaces fuula lafaarraa jechuudha. They are strongly leached to soils that have lost nearly all their weatherable mineral over time dha. Akkasumatti gartee strongly leached soilota isin gartee leached soils have lost tan taatu jechuudha. Nearly all of the weatherable dha yookaan weathering dha jechuudha. Haala qilleensa walitti fufinsa qabu jechuudha. Mineraalonnis yookaan albuudonnis dha jechuudha. Mineral over time dha jechuudha. As a result kanarraa kan ka'e jechuudha are dominated
dominated qabdi jechuudha baay'inaan qabdi jechuudha baay'ee stable production productota yookaan kan dhaabbataa ta'an kan achi keessatti baay'ee argamu jechuudha aluminium kan jennuun oxides aluminium oxide iron dioxide iron oxide akkasumatti yookaan kaaliton koolineetii kan jennu jechuudha which is given the ferrasolii keessatti kan ferrasolii nuuf kennan jechuudha they are strong in the reed tan taate jechuudha baay'ee diimtuu tan taatee fi yellow kalarii kalara yellow ta'e kan qabdu jechuudha isiin tun gartee tanumarraa kan ka'e albuudota kana humna kan qabdu irraa kan ka'e isiin maanu ferrasols tan jennu tana maqaa afaan laatiin irraa dhufe kana argattee jechuudha kanaaf of the calcium illee ni qabdi endama levels of the calcium fi magnesium are very low levelin as keessatti gartee ferrasolii keessatti levelin calcium amma calculus soilii faa keessatti guddaadha as keessatti immoo xiqqaadha jechuudha kanaaf the binding of the principally by iron oxide is gives to ferrasols is apparent to sandy or feeling to the pseudo sands jennaan jechuudha kana jechuun the beginning the binding of the one particle one garte walitti dhabuun particle da by iron oxide da fi akkasumatti ferrasoliin garte it is apparent tan argamtu jechuudha sandy tun garte sandy dhaan yookaan cirracha akkasumatti or the silt or feeling pseudo sandy tan jennu ni qabdi jechuudha isinis garte pseudo sandy yookaan garte hamma garte oxides garte iron oxide da kan cirrachaa hojii wal makee jiru jechuudha. Kanatti ooluudhaan ammoo it is a yookaan calcisols kan jennu jechuudha. Calcisols kan jennu jechuudha. Kana jechuun the soils within the significant accumulations of the calcium carbonate is generally found in the dry area. Yookaan gartee soiliin tun it is the significant barbaachisu tan taatee fi accumulation yookaan walitti qabama calcium carbonate baay'ee tan qabdu irraa yookaan maqummaa isii kun jechuudha calcisols jennee kannuu fi dandeenye jechuudha found in the dry area yookaan naannoowwan goggogaa keessatti ni argamti jechuudha isiin tun baay'inaan kanaaf from the latin yookaan calcurums kan jedhu jechuudha calcurums kan jiru irraa dhufe afaan Greek irraa it is the limb rich jechuudha limb rich jechuun the soil that is the high amount of limb rich jechuun hiikaansa the soil that is amount of the high calcium tan of keessaa qabdu jechuudha limb rich gartee isimmaanuu warni irraa dhufeef limb rich afaan laatiin kana irraa dhufeef calcium baay'ee of keessaa qabdi jechuudha kanaaf calcisols is occurs in the many parts of the Africa especially where the climate is dry iddo climate goggogaa ta'etti ni argamti calcisols tun jechuudha akkasumatti especially where the climate is dry ammas iddoo qilleensi gogaa ta'e ni argamti jechuudha calcisols tun jechuudha it is to allow to the accumulations of the carbonates in the soil isin tunu to allow tanayyamtuudha to accumulations of the walitti qabama yookaan carbonate biyyee tan qabdu jechuudha carbonates in the soil keessatti qabdi the forms through the leaching of the carbonates forming the upper part of the soils which is precipitate when the subsoil is becomes the overstarted one overstarted from carbonates rich water moving through the soils or by the evaporations of waters leaves of behind in the dissolve carbonates kana jechuun they form yogguni fi uumamu through the leaching of the carbonate jechuudha carbonates from upper part of the soil irra yookaan gartee gubbaa biyyeetti which is appreciate yookaan gartee which is the precipitate yogguni fi roobni jechuudha when the subsoils hamma biyyeedhaa tokko becomes yookaan oversaturated guni fi godhe jechuudha oversaturated from the carbonates reaches to water moving through the soils or by the evaporations of waters which is to leaves in behind this dissolving carbonates waan gartee gooni fakkana jennu jechuudha rich carbonate jira as keessatti rich limbii jira jenne yookaan gartee lime rich waan taateef jechuudha lime rich waan taateef carbonatein siidhaa richidha guddaadha waan ta'eef wateriin siidhaa gartee karaa dhufa jechuudha karaa moving dhufa jechuudha karaa isaa boote siruu karamin the soil or by the evaporation itiin bahutti jechuudha water reaching leaves yookaan gartee wateriin siidhaa keessaa ba'a jechuudha keessaa gadhiifama behind to the dissolve carbonating gana wanti calcium carbonating dissolve ta'a jechuudha ni bulbulamaa jechuudha kanaaf precipitated is the calcium carbonates can feel to the
Bronze is the soil. Maalif kanarraa kan ka'e precipitationin gartee amni roobaa jechuudha calcium carbonate keessatti can feel to the bronze is in the soil is thereby acting the cementing agent uuma kanarraa kan ka'e jechuudha hamma roobaa isii tana keessatti seenu kun acting agent cement agent uuma jechuudha bronze yogguun if seene soil thereby acting ni uuma jechuudha cement agent yogguun jennu haala dhakaa fakkaatu jechuudha and the can form of the soil is hard biyyeen jabaan akka uumamu ta'a jechuudha bishaan gartee evaporation akka isaan hogguun fi beeka bishaan hamma roobaatiin gasseenu sun jechuudha hogguu evaporationiidhaan bahe booda bishaan biyyeen jabduu taatee uumamti jechuudha tanaaf calculate tan jennuun zaati is yookaan impenetratively yookaan jennu jechuudha impenetratively jechuun danqaa jechuudha yookaan rakkoo tan taate jechuudha tuuze plant roots mukkeen yookaan gartee plant rootin hiddoonni gartee biqiltoota isii tana seenuudhaaf tan ulfaatu taate jechuudha. It is cover 60% of the soils of Africa keessaa tan argamtuudhaa fi akkasumatti amalli isii kan kana fakkaatudha jechuudha. The calcium rich isii walumaa galatti amalli isii tana calciumii baay'ee akka qabduu fi iddoowwan gartee gammoojjiiwwan akka keessatti kan argamtu iddoo dry taatee fi allow to the accumulations of the calcium carbonating gartee iddoo gogiinsa qabu keessatti akka argamtuu fi gartee calciumii baay'ee akka qabduu fi bishaan gartee evaporationaan keessaa bahuu fi bishaan gadhiisuun siidhaa gartee akka isiin gartee impenetrability akka taatu kan godhuu fi parsantii Afrikaa guuttee kan argamtudha jechuudha kaaraakteroonni biyyi Afrikaadha. Kana si waliin laalla kana fakkaataa jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo the mineral resource of the African qabeenya gartee albuudota Afrikaa kan jedhuudhaatu itti aanaa jechuudha. Kanaaf gartee paartii keenya lammaffaa keessatti kana paartii keenya kan itti aanu gartee shanaffaa keessatti kanaas laallaa jechuudha. Kanaaf yaada keessan koomentii irra barreessaatii akkasumatti gartee subscribe godhaadhaatii laayik godhaana jajjabeessaa anis gara fuulduraatti haala kanarra fooyya'aa ta'een isiniif niin dhufaa jechuudha. Ji'oogiraafii, ikoonomisii, histirii jechuudha. Teenkii barattoota kiyyaa galatoomaan isiniin jaa jechuudha.